بيان أبو ماهر أبو ماهر ما لنا مرة سبب إسات النبي ميقات ونسي جراجرة جرى سين أبرام فوق أبو لا إسين أشي أستاذه تغرغار تكنا وامي نمني إسارة لكن أكو متورة دويفتو إسيني ويا جلسا والعرب سون انتو أكما ما بيان دكتاترة توقنا دبين تو ندو دبي كان دابا يوكين كرا جروبي براتي ججيرا يوكين لا فرت دبين وناس إني جدو كان دبين تو ندو ورو تذكرا وزن إيمو كيست وفي الراباسو يردو لمو وانا دوري يلين انجرو مالي انجرو انجان أكنت انتو دبين أكنت انتو جريسا نمكن والله أستاذون إيمو سار كدارتن انتو أكنت دبين أستاذ أبو ماهر إسن أستاذ محمد بيان بلّي سجرا إسن هندي تولش جرتني ولين بلّي ساجرا أكا أمسلا إسا دور نمو خطا حقوق الأرب إسا دور كاللتما سكاجرا أنا قلقل خنواني منا خنات تحاسي هيدر قافر دمي مال أسد تحاسي دي مجين سيقالي أنا نمر رندلك حقا جرتوسان حاسي دي مقلقل خنيجو أما كان أسرع ورك على جي فكاتكون انديسا وربك على جي حقيقة سني نو دسلا دي لخنا وكنا ولا نرب ستنكا هاي ربي سني أقول يا بليس قالوا إسلامنا نبني بدي أبدي تنبت إنه ما تفهمتي إساتنا ما رب سارة أبو معز إساتنا ما رب سارة ما بيان فكين يا أستاذ أكا إيموتي أستاذ قدر إم بيغما إيش ما أنا ما رب سين ما أنا ما رب جتشتك كهجانا منجت نمني فيني نسرة أبتاتي إفي مسبب إتسببات عادي نما كان نارسين مداتي. إسني الديفدا إسني والرفيع قبل نون. إذا سريسا والله يوم ما بيان سرّي وني سرّه ونتكلم. ما بيان سريسا ما بيان أكوان أكوان موتوم ما سقط التيت نمت بتابر. ما بيان لفتنا أشات الديفدا ما بيان نمت كتشني لفتنا أشات يوم القيامة سرّا واي ما بيان نساتي نما برا هاسا. حتى تبرع ما بيان سرّا. كم دراتو كستوري دلا. ما بيان رانا سينا. إسنا ممولك جبري كويلين بتشنا. ما بيانه فيديو ساسنا رجارا دوري كم نيسا بين ما بيان أكن جلتا थे. إسرّا وسني كان إسرّا وكابو نما براد. أستاذ نيجري يموكه سام ما بيان نما تكو نما كوما دبته كوتا. عثمان فياتي ما عثمان إلا ما بيان قصدي تو كم الرتولة إن أفيرنا هيدر كان بود الله والإنجليزي ما بيان رقم كم والله فوق يا جارة نون بربان أكنمني أستاذه إيمو هنكين أكنمني فكيفتي أستاذه إيمو مكاهم بلسين إيمو سنيو جراته يوك أبتما مركزني سيران على جرو كنما سامو جراته الرد دبنس الرئيس إيمو بلسو إيمو أكني إيمو بلسو متكايون كن أبو ماهر إيمو بلسان جرو دقيفت أستاذ نيجري إيمو كيس persentii dhibba keessaa persentiin jaatamne uleedhaan nahanii fuuchuu malee dirqamumaan jechuudha akka nama boksiyaan akkatti fuudhutti fuudhaa jiru ijoollee harkaa yoo kennuu diddee hirrimoofamti. Persentii dhibba keessaa persentiin jaatamne ustaaza akkanaatti keessumattuu dhibba keessaa persentiin 40 waan akkasii immoo hattuu baalagee waan seera islaamaa keessa yoo bahan jira jechuudha. Baalagee ijoollee achi keessa jiran balleessan. Persentii dhibba keessaa persentiin 40 waan akkasii. Gariin isaanii dhaggeeffadhu fuwaadi wajjin. Qoyya haasa'e. Anillee bayaa jazakallahu khairan waan jechuu barbaadu waytu jira. Warri biyya jirtan kaaka Abu Maahir Heedarii hundi keessanuu biyyattiin seera qabdi namni seera jalaa miliqu tokkochuun jiru seeraan bullanu biyya kamittuu seera jala bulla seera waliin deemna karooraan baanee galla jechuu namni addunyaa kanarraa seerri nagaafatuuf seerri hin jiru jedhe adda durummaadhaan Muhammad yoo seerri jiraate akka inni hin jiru jedhe san jiraate warra majlisaallee ilaallaa itti bilbilaa warra mootummaallee itti bilbila tokkoon nama mata jabeessa akkanaa kun seera jala galfamu malee namni kun waan irraan baratu sirii inumaayyuu nama jabaa of godhee Abu Yahya ofirraa si qabaa naan jedha ani fi Abu Yahya fi hattuun eessa walitti dhufne hattuu fi Abu Yahyaan garagara ani bardeen gaddaa
risiitii haga addaa bira jiru jira. Mashaayikan haga addaa waliin haasawaa isaa haasofne qaba. Ragaa itti fidee bakka kamitti isa sakatta'ee waan fedhee gartee gasii seeraan isa gaafatuu danda'an. Ani immoo nama obsa. Nama irra nama ta'u. Garuu immoo inni miira keessa nagalchee akka na aarsaa jiru namni tokko yeroo makamuu ana isinii beekaa kana hin fudhu abbaa fedhellee taanaan hin fudhu akka buyyaa yaadatu. Ana isinii beekaa na qofa dubbata na qofa uf jala isin oolcha abbaan fedhe wallahi wabillahi kijibaa miti. Hanna inni hatee risiitii waliin nu ergamee jaarsummaa guyyaa 5 ol ta'een warri kijiba jettan amaama rabbiitiin wal gaafanna kijiba jedha. Deema Abu Sabaraddiin ifa gaafadha. Keessani kijiba warri jettan hin dhoorgate birrisan dadhabne du'ee ijibbaanne itti dhiibe. Waan baay'ee oo dubbanne kanaa olitti immoo waan hedduu waan 3-4tu jira karagaa kanaaf inni beeku. Isa taree baran ana mu hunda dubbatuun barbaadu. Sirii seera sirii immoo ofirraa na qabu barbaadu. Akkoo qabu ofirraa na baay'ee waan qabaatu natti fakkaatu. Agalatti kana warri biyya keessa jirtan warra majlisaatitti majlisni Harargeen majlisa seera dhaabbate qaba. Naannoon hundi majlisa seeraan dhaabbate qaba. Seera isaanii cabse, seera isaanii jeeqe, seera isaanii dhabama godhe jechuudha. Seerri majlisaa kana gaafatu takka hin jiru jedha. Takka hin jiru jedha. Mootummaan na gaafatu takka hin jiru jedha. Kun viidiyoon waraabamee urga dheengaddaatii miidiyaa kanarra deema. Yoo seerri sun hin jirre akka seerri hin jirre beennee shiftaan beeraan baa janajjanaa birri irraa fixaa asirratti 20 irraa siiqannase 80 na dhaqqabe jedhaa akka fuquraa kaleessaadha. Yoo asirratti deemamu ta'e inumaa surree hidhannee waan deemnuuf amaamaa fi koofiyaa uffannee waan deemnuuf hin qabnu dhaabuu qaban. Sheekha waa isin gaafadhuu guddaa. Kanaaf wanni ani gartee gas immoo isinitti himu nama 10 ol of bira galmeessee namni hannaan amma yeroo ammaa kana keessatti ijoolleen na himattee of biraa qabu tokko lamaa miti. Walii gadi baafnee waliin haasofna. Dursa Maamad Bayaan seeraan nu gaafatamuu qaba. Yoo dhugaa seerri jiraate, yoo dhugaa majlisni jiraate akka inni jedhe yoo hin jirre maal godhuu dubbanna. Wassalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكا خيّت يعني محمد وين برباد تكن نمني برباد نجرومي يفهم برادي متري هاي سنين بربادني قالوا هندر رجال أقول نينجو أما أستاذ محمد بيان قافة مقابا كنا جتشورا واي سنين سلا أسمدر أسمرتو دبتشور أباني أستاذ أبو يحيى في ميرا خيسا قالي أما قافة كذي سانجو درن كوفين اندمالين قبنا نيجو كنا بكرة ويا warni takka waggaa akki kun hin ta'u jaan kanuma jala deemu irraa dhorkuudha. Iyyoonni sirriitti hin jiraanne yoo jechuudha. Ammoo abbummaan fedhe saalihni fedhe waggaa tuqame hin obsu. Waliigalaa anuun obsu amma aniin kunuu hin obsu gaafan tuqame. Isa kana waan ta'eef mee guddaan keenyaas guddattiif beeknee xiqqaanis xiqqattiif beeknee gaarii haa dubbannu. Sheemiidha irra gastiin irraa ajaa'ibaati wallah namni tokko jecha kalaama gaariin dubbanne. يرحمكم الله رب رمضان نفاقدو ولكن أمو يو شريان أما مسلم المسلمون من لسانه ويده نمني يكون هندين من بيدني نمني مسلم يجون ما الربا خيترا مسلمين أقابو الجنة أما نمني الرجل جور الإنجيل كده بين يجرا أي مواد أنك عثمان ما فريبتات ما مين عرفتين نين تمرا Hoggo guddaan xiqqaanju hiriyaan hogguju akkana dilli arra baree boosan yaa ustaadoti isirmarraa baree dabbaleessu. إله العالمين ربنا واسطروا ولكن أمو أكل قال أنا سر هيدر فاولي ناسوني ترد تبين أمتي وأنا كانوا بسنبيه مالي ولا قد هذا مسؤولنا نسيها وليادا به
maqummaan kunu jibbame silaawi. Walakin namni haga fedhe wal dhabbii qabu yoo keessatti wanni ifa maasoo illee feene silaa dubbii sana akkuma reefa jettee wajjin xumurree turre laakiin wanni gaafeenatti akkuma reefa hojii kaasni warri silaahu amma warri iimoodhaa guutuu qulqulluu guutuutti yakkamaa dhalli namni jedhes hin jiru warri tiiktookiitis guutuu qulqulluu namni jedhe hin jiru warri iimoodhaa kun irra hedduun isaanii wanni lolaniif maali mee uuma kana ofanaa himaati annan dhiiba gastii mana kanas nan cufa warri iimoodhaa maaliif lola ustaadowwan iimoodhaa maaliif lolanii silaa namni ka himannaan ka baname warra waa nyaatuu fi warra waa hatuu fi warra waa seeraan ala ijoollee saamuudha ustaadowwan kuwwan maaliif lolanii kana gaafeen jiru namni qulqulluun maalidha kurupheen tokko kudhan kaaste jiran natte hariinuu baqataa jiran waa namaa yaadatti kurupheen waa nama nyaatti himi tokko ennaa kaate kuun naqe kan kaase hin fiigu inni nagaan hin fiigu amma hundi isaanii waan handarra jiranii baqatanii fiigaa jiran kanaaf wacaa jiran warabbal kaaba tokko ka'e hunda kaase Osman kunis rabbi sodaadhu arraba kan kee kan Osman rabbi sodaadhu arraba kan kee kan amma kaafeen namni fu'aad Osman arrabaan akkanan jarjarini Wanti amma nama tokko kudhan kaase jiran hundi isaanii wacaa jiran kaan viidiyoo waraabu kaan gastii baratanii ustaadni otoo namni maqaa isaanii hin dhoofne otoo namni abaluu hin jenne kunneen isaanii kaan ustaadni akkana of beekaniif dammaqaa jiru gana dammaqtanii yoo waan kanarraa hin dhaabbanne warabbal kaaba namni dhaabbatu hin jiru. Akkamitti miskiiniin bu'aa jiru. Usman ustaazotiin keenya arras boris hayaatu ustaazotiin keenya nuufanyaatu ustaazotiin keenya nuufanyaatu arras boris nuufanyaatu ustaazotiin keenya. Kuma dhibba akkamitti nama tokko nuufanyaatan ustaazotiin keenya rabbiin umurii isaanii rabbiin waa dheeressu ulaamotiin keenya ustaazotiin keenya arras boris nuufanyaatu Usman daakuu arrabaan jajjarin arras boris ustaazotiin keenya nuufanyaatu. warri dukkana keessa ummata baasu jiran hayaatan baga nyaatan yarralle ummatina kanaatti namni nyaadhaa jiran jiru ustaadotii miti jarri si jammar jarri suni ustaadotii miti hattooti jedhe hattootiin hin nyaachuu sin baranii ammallee nyaachaa jiru gara fuulduraatti nyaachuu karoora qabu garuu afaan keessaa qabne liqimsaa qabne keessaa fuudhu akkamitti namni tokko dubartii tokko irraa 100,000 akkuma shabbaree 100,000 siiqannasi 80,000 Aniin kuni keessanii jedha maaltu kan saanii godhe ma eessatti kan saanii ta'e sobee allaa wakkubariidhaan ijoolleen marumaan bilcheessee shawwade irraa fuudhe ijoolleen innaa kan itti kaata wayin gaabbite wayi utuun haadha kiyyaa ergee jiraadhe ofii kennite naa deebisi jechuudha ofii kennite hinanne bakka naa deebisi jechuu hin dandeessu kennite kaasi ammoo numatu walii guddinaan qabu bar numatu bar walii guddinaan qabu nu kanatu walii naafa bar nu kanatu naaf walii taate bar osoo niite yookaan kiristaanii nu hinaafe osoo kiristaanii nu hinaafe yookaan yaa'udaan nu hinaafe bar fu'aadan kuwaasaa walii naafuu jirraa bar fu'aada geeffadhu an barsiisaa garee imoos miti takka guyyaa tokko nama barsiisne achi keessaa ustaazas miti amiiras miti ani nama waa arguudha nama ija kanaan waa arguu nama gurraa waa arguudha hariyyuu nan dhagahaa jira nama garee imoo qara'uu fedhu nan ergaa jira dhaggeeffadhu hunda isaanii keessaa hin qaban an birri yoo ta'e kan koonarraa hafee si gaafatu siin kenna dhaggeeffadhu rakkataa gara imoo hinaafaa miti dhaggeeffadhu ka yoo birrii ta'e dhaggeeffadhu bakka erga atu of dandeessee jira of dandeessee erga anis akka kan kee kanatti dalagadhee jiraachuu jira erga of dandeessee jiraatte waa'ee namaatiin hin jiraatin of ta'etti jiraatu dalagadhee erga jiraatte maqaa namarraa gadi bu'u ati dilii namaafis irra bakka bu'uus hin dandeessu waa'ee nam tokkotti bakka buute rabbiin biratti si gaafata tokkeetti irraa qabadhu. Obboleessu nuti ustaadoti garee imoo keessa ta'anii maqaa ustaadaatiin akka amantiitti itti saaffanna. Usman maayikii qabadhu wanni ragaa malee jal jiree tartiiba tokko malee siyaasa hin jiru jedhi. Dhaggeeffadha amma dhaggeeffadha. Usuu qabdu wanti si jalatti jiru namni taraa miidha dabaree miidhagina osoo hin argatin. Maafinis amma isinti usuu qaba warri waccitan. Wallahi isi ka aji bakka isi gere kuti sumatu wacha nam jala edar enurra maiki tabiti nam na asa ma decho enu disera bosa ki masaki asa turani enyu sera Usman gadi busu nam hunda isu mata rabsa kan isa debi bisa Usman ke mira kesa ba nurra gadi busa Usmanu annama rabsaan jiru dhugaa jirtu raasee abbaan sobettanii
yoo dandeessanii yoo danda'ame osoo wal baraa deemne gaarii yoo barataa imoo ta'anis barataa imooti yoo barsiisaa ta'es barsiisaadha akka mucaaree fi ammoo barsiisaadhas yoo ta'es osoo walitti wal baraa deemne gaariidha. Dhaggeeffadha. Ani ustaaza miti dhaggeeffadha. Namni na beeku na beeka. Ani ustaaza miti barsiisaas miti amiiraas miti. Ani gocha ustaazni maqaa amantaatiin garee imoo keessatti daldalaa jiranu itti qaanfanne ijoollee kiristaanaa hiriyoota baay'ee qabna kan garee shahaadaa dhibti shahaadaa qabatu kan nu beektu jira. Hin ergina hin bilookan hin ergina hin bilookan birrii gaafatamu achi ustaazna balu birrii amma na fudhatee. Waan akkasiin nu qaanes. Haydar salaamu alaikum. Kanaaf hattoonni akkanaa kun dhaabbachuu qaba. Yoo nuti haasofne malee hayye Usmaanu hayye taate marabbaa habiibii kiyyaa yaadni kiyyaa dabareedhaadha. Amma immoo haga wallollee akka kiyyatti yaada furmaataa yaada nuti aduwwii as gubbaadha hedduu qabnaa. Amma ana wanni akka tokko garaa na yaate wallaahi yoo qasinii hime akkamitti namni dhufee uummata irraa ree ummanni imoodhaa kuni nama tokko yookaan lama miti dhugaa nama tokkoo fi nama lama miidiyaa gobbabbahanii maqaa isaa kaasanii irraa haasa'uun dhorkaadha akka hundattuu kun waan nama takkaa fi nama lama osoo ta'eeti as gubbaa fidulleen wanjala guddaadha safuudhallee sirrii miti nama tokkoo fi lama sadii keessaan qabdee bilbilaan qaamaan miiseejiidhaan gurfattee itti himte yoo dadhabdellee saaxiluu fi salphisuu hojii keetii biikiyyaa miti iyyuu dhiiste biraa deemta rabbii wallinni isaa bahan kee dalagadhu jettee biraa deemna. Ammoo imooni biyya guutu imoon ummata waa imoodhaa keessa haasofne jennillee waan biraa fakkaata. Ibin waan biraa maqaa biraa nama walirra kennee duubatti wal hamannee maqaa wal xureessuu irra as bahanii haasa'uun furmaata. Ammoo wanni ana na quuqe maalidha? Erga dhingaddaallee wanta irratti deebi'e maalidha? Uummata akka waa imoo kana dubbannaan nama baay'ee as bahe maal jedhan hinaaftuu maal jedhan gantuu maal jedhan amma abaarsi rabbii sitti bu'ee asiin baatee achi wanni hin jedhan hin jiru. Amma nama na abaaruufillee rakkoon qabuun ammoo Mu'aaz barsiisaa imooti kun beekamaadha gaafachuu dandeessan. Mu'aaz waa'ee hattoota dubbannaan wallaahi hin dubbanneeyyu inumaayyuu waa'ee hattoota addaan baasee takka lafa kaa'ee san qofaas miti haqaa fi dhugaa warra ustaadawwan imoodhaa namoota gaggaarii namoota qaqqaalii hojiilee boonsaa warri imoodhaa dalage babba